Nagayaan nagaa jirtanii baga nagayaa walitti deebine an Abdallaa Siraaji. Barmoonni har'aa qubee walitti fiduun, qubee walitti hidhuun, qubee garagaraa finneetiniin akka isiin sagalee taatu, akka isiin dubbattuu fi akka hiika gahaa isinii kennitu walitti fiduun isa xumuraati. Maaliifi irraa hin eegale. Har'aa mootiyyuu jechuudha. Isa xumuraa qubee cimdiis lafa isinii kaaheetiniin jira jechuudha. Qubee cimdii isii sadiidha. Wannaa isii beekuu hin dandeenye na dhibde. Kanaaf isii sadii kana jechuudha. Tsaa fi ja. Tsaa, ja, isii jettu tana akkaataa afaan Oromootiin qindeessuu takkaafu ammootu qubee isii waliin walitti hidhamtee hiika gahaa nuu kennitu. Ani ammaaf argachuu hin dandeenye warri argattan koomentii jalatti lafa nuu kaayaatii for the next time barmoota yeroo itti aanu irratti lafan isinii kaaya. Walumaa galatti qubeen har'aan isiniif qopheesse kun isa xumuraati qubee walitti hidhuudhaaf. Garuu gara fuulduraatitti akkaataa itti qubee walitti hiine takkaahu ammootuyyuu barreeffama akkaataa itti barattu takkaahu ammootuyyuu itti barannu irratti ciminaan itti deemnu taha jechuudha. Barreeffama sirriitti gara fuulduraatitti ni baranna. Garuu qubee xixiqqaa walitti fiduun kun hubadhaa yaada keessatti lafa naa keettanii jirtanii. So kunis isa xumuraatii jechuudha. Okay? Xumura tahee kanaafuu miti. Xumura tahee kanaafuu miti. Gaafii keessan aga danda'ametti isinii deebisuu wanta isin dhibe kana gaafattan keessaanis tahee barreeffama akkana kanatti YouTube irratti lafa isinii kaayuu maaliifi yoo barreeffama keessaatiin yeroo hedduu lafa isinii kaaya ta'e ani dileetiin godha maaliif na jalaa guutama waan ta'eef isinis raayis baduu danda'a. YouTube irratti hoo public education waan ta'eef jechuudha achirratti kilik gootanii argachuu ni dandeettanii jechuudha. Plus to that barmoota kana jechuudha sagalee afaan Oromoo isa jedhu kana sagalee afaan Oromoo isa jedhu kana wanna viidiyoon sadarkaa qabaa jechuudha. Sadarkaa home playlist video waan akkasii kan jedhu gubbaa isaati irratti kan jiru keessatti playlist kan jedhu keessatti qubee yoo jettan akkaataa itti qubee ciminaan argattan hunda isaatiyyuu liistii keessa isinii kaahee jira jechuudha. Achi keessaayis ni argattan. Har'aaf kallattiidhaan qubee hafan yaa irraa hanga qubee cimdiidhaatitti mee waliin haa ilaallu akkamitti walitti hidhamti. Okay. Har'a kan ilaallu qubee xaa irraayyii jechuudha. Okay? Qubee xaa irraayyii jechuudha. Xaa eda'uu aalama xaa. Gabaabsinee yoo kan lafa kennu ta'e hiika gahaa argachuu dhabuu waan dandeenyuuf qubee dheeraadhaan yoo bira kenne hiika gahaa waan argannuuf jedhee itti waan amaneefin aalama kana bira kaahe. Raa eda'uu re. Xaare. Hiika xaare. Over here plus ta'a. Xaare jechuun ifaaje. Kana jechuun maal jechuudha? Ifaaje jedhama. Ifaaje jechuudha afaan Oromootiin deema. Ifaaje. Takkaahu ammootiyyuu xaare jenna jechuudha. So kan itti aanu qubee yaadha. Yaa eda'uu yaa. Yoo gabaabse hiika arrabatti naami'aa waan argachuu hin dandeenyeef numa arganna hedduudha wanti akkasii garuu ammootiyyuu kun ifa isinii taha jechuu barbaadeeti. Yaa eda'uu yaa. Daa eda'uu da. Kana lamaan yoo walitti finneetiin hin jenne yaada. Okay? Kana qubee kana jechuudha wanna hiika isaa hiika gahaa argachuu waan hin dandeenyeef namni hiika argattan lafa nuu kaahuu ni dandeettanii jechuudha. Ammaaf akkaataa itti qubeewwan walitti hidhan irratti kan xiyyeeffadhee lafa kaa'e qubee cimdii jaha saniinii ammaaf zaatti dabarra. Zaa eda'uu za. Baa eda'uu ba. Na eda'uu na. So astee kanatti amma yoo isin jalaa dheeratan itti fakkaate baa eda'uu ba. Okay, ba. Na eda'uu na. Na jettanii. So kana yoo walitti finneetiin hin jenne pilaas jenne yoo kanatti lafa kenneetiin hin jenne zabana. Yeroo ammaa zabana durii yeroo durii zabana jechuun zamanas hin jedhaniin. Zamana jechuun afaan jalaati akka inni fakkaate almuhim akkuma namoonni kennas zamana jedhee hin dubbisaa jechuudha. Zamana gaafa jechuu barbaanne za eda'uu eda'uu ma eda'uu
a eda'u za a ma a na eda'u a so maal arganna jechuudha zamana kan jedhu kana argannee jechuudha kana argannee jechuudha zamana so amma qubeedhan walitti fidaatiniin jirra jechuudha so hanga zaatti xumurameetiniin jira hiikaa garagaraatiin qubeewwan lama walitti fiddanii uumuus ni dandeettan isinis jechuudha an qubee takka takkaan warra qubee hin beekne sirriitti akka qubee walitti fiddaniif lafa isinii kaa'e kan qubee beektan itti gammadaatii akkasitti warra qubee hin beekne haa barsiifnu jechuudha so cimdi takkaahu ammootiyyuu dachaa qubee dachaa okay cimdii takkaahu ammootiyyuu qubee dachaa jennaanii jechuudha cimdii takkaahu ammootiyyuu qubee dachaa so caa fi haan kuni chaadha chaa oo lama yoo bira kenne choo kaafi kaa eda'uu i'iin kii so kana lamaan yoo walitti finne maal arganna chookii boronqiis jedhaniin chookii takkaahu ammootiyyuu boronqii boronqii okay boronqii kana barreessuudhaaf akkamitti barreessina ba eda'uu o eda'uu ra eda'uu o eda'uu na eda'uu qaa eda'uu ii lama jechuu gaafa kana maal arganne jechuudha jecha boronqii jettu tana argannee jirra jechuu boronqittiin kun as jirti okay qubee akkanatti walitti fiddanii yoo jettan hiika gahaa argattan gaafa qubee walitti fiddan hiikas madaalaa deemaa jechuu okay warra barmoota gugurdaa qabu isin namoota akkeenyaa kana nu barsiisaa malee isin ilaallatu okay so qubeen amma asitti chaa kan jedhu kana hubannee bira dabarree jirra jechuudha astee kanatti zaa hubannee jirra asitti chaa hubataa jirra jechuudha chaatti ka'aan dhaa ka jedhu ilaallaa jechuudha dhaa eda'uu a qixa kan ta'u dha baa eda'uu e be maal arganne hiika dhabe ka jedhu argannee jechuudha dhabe ka jedhu arganne jechuudha okay kan biraa nyaa eda'uu a lama nyaa okay kan ittaan ammoo raa eda'uu a ra so maal arganne astee kanatti nyaara kana jechuudha eyebrow kun amma eyebrow dha eyelashin wannaan tun eyelash jedhamti tani ija gubbaarratti argamtu eyelash jedhamti kun ammootiyyuu eyebrow kan jennu kun nyaara jennaanii jechuudha nyaara arganne jechuudha barreeffama nyaa fi aalama walitti idaanee lafa kenne kana irraa maal arganne nyaara kan jedhu arganne jechuudha okay kan itti aanu shaa eda'uu aalama shaa bakka tana jira asitti jechuu okay shaa okay yaa eda'uu iilama yii maal arganne kana lamaan yoo walitti finne jechuudha wantan arganne isii dhugansan gaariidha shaayii argannee jechuudha maa walitti idaanee shaa fi aalama eda'uu yaa fi iilama walitti yoo finneetiin hin jenne shaayii jecha jedhu ka hiika qabu irraa argannee jechuudha tsaa zhaa phaa kan jennu kun jechoota akka qubee ergifamoodha sila tahaniif afaan oromootiin ani hiika gahaa argachuu hin dandeenye namni hiika gahaa qubeewwan sadii kanarraa argattan akka lafa nuu keettan gama barattoota keenyaatitti takkaahu ammootiyyuu nama barachuu barbaaduudhaaf ni dabarsina takkaahu ammoo sheer goonaa jechuudha okay barmoonni keenya har'aa qubee walitti hidhuu takkaahu ammootiyyuu sagalee afaan oromoo kan walitti fiduu xumura already xumurree jirra steppii itti aanu yookaan ammootiyyuu barmoota itti aanuun hanga walitti deebinutti nagayannaa jiraadha oromoo afaan keessan guddifadha afaan keenna haa guddifnu afaan keenna mallattoo eenyummaa keennaati kanaaf chaayinaaliin kuni chaayinaalii oromoo chaayinaalii afaan oromoo
subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatina. Namti natti dhuftanii join na wajjin gochuudhaaf takkaahu ammootiyyu build goona afaan keenya jettaniitiin kan sagantaa qabdan kan naa wal qunnamuu barbaaddan telefoona kan ko YouTube keessaa fudhadhaati akkasitti haala taheen wajjin gara fuulduraatitti akka deemnu kabajaadhaan isin gaafadha. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha.